haala kanaan backgroundii isaa jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf backgroundii gooticha keenya Jawaarii kana haala kanaan bifa salphaadhaan jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Backgroundii waan tokko isin tuqxan hin jiru, suuraa keessan bichaa irra galchanii jijjiirrachuu qofa dandeettanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamii nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedhaa hordoftoota keenya. Hadha barumsa waa'ee aappii fakkeenyaa fi footoo keenya yookiin suuraa keenya haala kamii background isaa mala salphaan jijjiiruu dandeenya. Wanta akkasoo hin barbaachifne mala salphaadhaan haala kamiin akka jijjiiran akka jettan isinitti agarsiisaa jechuudha. Baay'ee salphaadha, waan isin ulfaatu tokko hin qabu. Aappii waa hundayyuu viidiyoo kana hanga xumura isaa ilaalaa isiniif galaa. Aappii kanallee descriptionii kiyya jala isiniif kaa'a jechuudha. Mala salphaan asii jala seentanii install godhachuu ni dandeettanii jechuudha. Waan baay'ee isin ulfaatu miti. Aappiin bakka baay'ee illee fudhatu. Kanaafiyyuu baay'ee tokko namatti tola. Sirriitti irraa fayyadamaa isiniin jedha. Ammaaf gara barumsa keenya seenaa sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Hamma dhuma viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha. Akkuma beekamu Play Store keessa seentanii jechuudha. Barumsi keenya kan guyyaa irraa waa'ee aappiiti. Fakkeenyaaf akkana yoo seentaniitiin hin jettan iddoo sarchii sanarra jechuudha. Kunoo as baratti jechuudha. Teleport photo editor jettanii kunoo haala asirra mul'ataa jiru kanaan ni barreessan jechuudha. Kunoo inni nu haala kanaan isiniif bahaa jechuudha. Kunoo argitanii amma as baratti jechuudha. Ani install waan godhee jiruuf open jeenaa baay'ee as baran namni miliyoona 5tu daawunlood godhee jira. Aappii baay'ee jaallatamaadha. Iddoo opiin isan gadduutan jechuudha. Install gootaniitan isiniif bu'aa haala kanaan isiniif banaa jechuudha. Kun iddoo kaameraa isaati jechuudha. Akkuma kaameraa of kaastaniitiin jijjiirachuu dandeettanii. Bakki kun dammoo ofirraa achi garagalchuu barbaadan yookiin nama biraa kaasuu barbaadan. As biraan dammoo iddoo suuraa itti filattan jechuudha. Kan gaalaarii keessaa qabdan jechuudha. Mee fakkeenyaaf seennaa ilaallu mee suuraa mee fakkeenyaaf gooticha keenya kan Jawaarii mee fakkeenya fudhadhe isinitti agarsiisu. Fakkeenya dhiifama jechuun akkuma fakkeenyaatti fudhachuu fi waan jaaladhuuf jechuudha. Haala kanaan erga akkana isiniif ba'ee jechuudha. Mallattoo raayitii tuxxanii jechuudha. Erga filattanii kaatanii jechuudha. Haala kanaan takka sarchii godheetiniin isiniif baasaa jechuudha. Yaa qulqulleessu jira jechuudha. Waa baay'eetu jira. Kanaafiyyuu haala kanaan jechuudha. Kunoo isiniif ba'aa jechuudha. Kunoo haala kanaan yoo isiniif ba'ee jedhe background kan jedhu kanarra deebistanii jechuudha. Kunoo as bara jechuudha. Kunoo background isaa argitanii akka barbaadan jijjiiruu dandeettanii. Fakkeenyaaf iddoon comparison እና baay'ee tokko namatti tola. Kunoo haala kanaan argitanii akka barbaadan suuraa keessan waan takka osoo irraa hin hafin duuba girgiddaa keessan yookiin background keessan qofa muree kan hambisu ta'a jechuudha. Haala kanaan viidiyochi kun akkana ture jechuudha. Duuba isaa akka barbaadan kalarii isaa jechuudha jijjiiruu dandeettan jechuudha. Kalaroota baay'ee jira. Akkasuma background magaalaa barbaadan irra kaachuu dandeettanii. Iddoo barbaadan kan barbaadan filattanii gaalaarii keessan keessaa illee filattanii irra kaachuu dandeettan jechuudha. Kun kan as keessa jiru jechuudha. Aappicha kana jala jiru. Haala kanaan waan barbaadan kunoo wantoota barbaadan wantoota mimmiidhagoo iddoo babbareedduu magaalaa babbareedduu hunda as jala jira jechuudha. Haala kanaan irratti deeffachuu dandeettanii jechuudha. Suuraa barbaadan hunda jechuudha. Kanaafuu haala nama isin agarsiisaa jiru kun amma hair color jedha. Kun kalarii garagaraati jechuudha. Akkana fakkeenyaaf kolleejjii isaa 3x3 jedha. Isa 9 jechuudha. Haala kanaan 3x3 jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf kunoo as biratti 2 jechuudha. Kunoo gubbaanis 2 jalaanis 2 isa 4 jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kun dammoo background blue jedha. Ammoo isin barbaachisu wanti guddaan custom background kana jechuudha. As bira background kana jechuudha. Baay'ee tokko barbaachisaadha. Kunoo waan takka qulqulluu ta'e isiniif baasaa jechuudha. As biraanis jechuudha. Custom background kana jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kunoo wama takka illee jechuun yoo daawunlooduu barbaadan iddoo akka xiyyaa kana argaartanii acha bira kilik gootanii jechuudha. Achi ammas xiyyaa gaggaragalasa irratti kunoo haala kanaan save jedheera jechuudha. Save isiniif ta'a gaalaarii keessan keessatti.
inni gadaanu dammoo jechuudha kunoo sheerii jechuudha. Sheer godhuu yoo barbaadan haala kanaan as bira tuttanii nama biraatiif sheer godhuu yoo barbaadan. Mallattoon X kun dammoo asirraa balleessuu yoo barbaadan haala kanaan balleessitaniitiin of duuba deebi'uu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan gara bakka kaameraa isin deebisaa jechuudha. Haala kanaan sirriitti viidiyoo barbaadan hunda as keessaa mee tokko filadhee isinitti agarsiisu fakkeenyaaf jechuudha. Mee suuraa kiyya isinitti agarsiisu asirraa mee suuraa kiyya haala kamiin akka jijjiiru jechuudha. Kunoo akkanatti ni filattanii erga filattanii booda mallattoo raayitii san tuttanii jechuudha. Akka isiniif galu irra deebi'ee isinitti agarsiisu jira. Sirriitti na hordofaa jechuudha. Maaf isiniif galuu qaba haala akka inni itti isiniif galuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Irra deddeebi'eetiin jechuudha. Kanaafuu waa'ee footoo baakgiraawundii kana na gaafataa turtanii dugda duuba footoo kenna akkamitti jijjiirra kan jedhu jechuudha. Kanaafuu kunoo haala kanaan baakgiraawundii kan jedhu kana bira dhaqxan jechuudha. Wanta akka bira osoo hin dhaqiin baakgiraawundii kunoo baakgiraawundii kan jedhu jechuudha. Naannoo jijjiiruu barbaadne kunoo haala kana nama fakkeenyaa fi Paaris kun jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeettan jechuudha. Waan akka waan achi jirtaniiti jechuudha. Akka waan achi kaataniiti wanta akka waan muramellee hin fakkaatu jechuudha. Kun argitanii amma suuraa keessan iddoo barbaadan irra kaa'uu dandeettan jechuudha. Haala kanaan bakka barbaadan irra kaa'uu dandeettan jechuudha. Kan barbaadan filattanii yoo barbaadan kan fedha keessanii jechuudha. Kunoo as jala baakgiraawundii lakkaa'amee hin dhumne jechuudha. Aappiin kun baay'ee filatamaadha. Nama miliyoona oliin daawunlood ta'ee jira jechuudha. Mee amma suuraa kiyya kanas haa ilaallu. Haala kanaan mee isa kanas jechuudha. Mee fakkeenyaaf kan biraa waan hafe jira jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni rifeensa kalarii jijjiiruu barbaadan jechuudha. Kunoo kalarii rifeensaa haala kanaan jijjiiraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf giriinii jira, beeluu jedha, reed jedha, baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan isas baakgiraawundiis akkana jijjiirtan jechuudha. Kanaafuu waan baay'ee salphaadha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een isiniif galee jira jedheetiniin yaada. Kanaaf waan isiniif hin galle yoo jiraate dammoo koomentii jalatti yaada naaf kennaa isiniin jedha. Kun kalarii rifeensaa kun haala kanaan jijjiirtan jechuudha. Heer kalar kadhu kan argitanii as bira kun argitanii amma rifeensa kiyya jechuudha. Kalarii wayii jijjiiree jira jechuudha. Haala kanaan akkuma fakkeenyaatti fudhadhe malee kan rifeensi guddaa yoo ta'e seeraan mul'ata. Ijoollee shamaraa keessattiyyuu kalarii isaanii bataam isiniif jijjiiraa jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa jechuudha. Kunoo bilaakii illee yoo barbaadan, biraawunii illee yoo barbaadan jechuun baay'ee gurraacha illee yoo barbaadan jechuudha. Kan diimatu yoo barbaadan, kan booratu yoo barbaadan hunda asirraa sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Kun kolleejjii akkuma reefsinitti agarsiise akka barbaadanitti seef godhataniitiin itti fayyadamuu hin dandeettanii jechuudha. Anamma keessa isin himi malee aappii kana keessa waa baay'eetu jira. Keessa deddeemaatiin ilaalaa. Yeroo itti aanu dammoo aappii baay'ee tokko namatti tolu isinii fidee dhufa. Akkasumas sabiskiraayib ishee laayik gochuu hin dagatinaa. Horaanaaf bulaa isinin jedha Oromoo.